akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya amma guyyaa keessa sa'aatii 9 ta'eera oduu isin dhageessisa ani oduu waliin Muhammad Amaan duraan dursee hangafooti oduun godina Jimmaa aanaa Limmuu Sakkaa keessatti harreen qaama saalaa lama qabu tokko argameera. Godina Gujii aanaa Hamballaa Mannaa keessatti aadde Gannat Gannanaa jalaa hantuunni tokko sa'a 6 fi shilingibsumatti biqila lama hatuudhaan yakkaan qabamee to'annaa jala ooluu isaa kubbayyaaf bilbilee ragaa itti bahaniiru. Godina Baalee aanaa Gimbil magaalaa Dalloo Sabroo keessatti sareen tokko baajaajii osoo ari'uu fireen harkaa ga'ee lubbuu nama lamaa galaafateera. Saayintistiin biyya Ameerikaa tokko qorannoo osoo adeemsisu halluu yookiin bifa dhuufuu argachuu danda'eera. Tapha kaleessa biyya Faransaay magaalaa Paarisitti Injiraaniif Teessii jidduutti adeemsifameen 3-2 Injiraan Teessii mo'ate. Biyya Yemen biyya Chaayinaa magaalaa Beejingitti shiimoo boqqolloo fakkaachuudhaan bara darroobee nama 32 miidheera. Achi keessaa namoonni 15 du'aniiru. Namoota 17 irra gahuu miidhaan salphaan ga'e. Namoota miidhaan irra ga'e kanaaf quxxee gurraachaaf qorsoon xaafii ajajamte. Godina addaa naannoo Hulluuqoo magaalaa Abushatti taphni kubbaa miilaa dubartootaan eegalame itti fufiinsa qabaachuun isaa gama harreetiif gaangeetiin murteen itti kenname. Kaleessa bosona Kaameruunitti muummicha ministeera bineensota ta'uudhaan kan filataman obbo Jaldeessa ta'anillee dandeettii dubbachuu waan hin qabneef obbo Waraabuuf aangoo isaanii laataniiru. Obbo Waraabullee miidhama miiraa waan qabaniif gama karkarootiif booyyeetiin mormiin guddaan itti ka'e aangoo isaanii gadhiisaniiru. Godina Baalee aanaa Sinaanaa ganda Allootee keessatti sareen tokko adurree umrii isii ji'a 4 fi bultii lamaatii irratti gochishuu kan isaa raawwattuun murtiin ajjechaa itti kenname. Din ajjeefamuu jechuudhaan gama adda dheereetiif shambal amaatiin mormiin guddaan ka'e. Godinuma Baalee aanaa Gimbiir ganda Dooyyoo keessatti dargaggoonni waaldan gurmaa'uun teekisa horsiisanii galii birrii biliyoona 79 jalaa argataniiru. Adurree fi hantuunni diina walii kan turan yeroo dhihoo keessa araaramuu isaanii pirezidaantiin dhimma hajaa alaa harrootaa Dr. Bookiraan ibsaniiru. Godina Baalee aanaa Gololchaa ganda Doobbii Abbaa Hamiidoo keessatti namtichi tokko jimaa qama'ee mirqaanii as buuteen isaa dhabamuu isaa haati mana isaanii aadde Kadiyyaa Abbaa Fiixaa nutti himaniiru. Godina Baalee aanaa Gooroo ganda Soogidoo keessatti soogiddi kaleessa kuntaalii tokko birrii 945 sumunaaf saantimeetira 74 ooluu isaa daldalan soogiddaa obbo Sultaan Bashuu nu ibsaniiru. Godina Baalee aanaa Sinaanaa ganda Quubsaa magaalaa Gurraachutti kanchiin hadaamee tokko birrii 35 gurgurame ooleera. Godina Baalee aanaa Gololchaa ganda Asaabaa keessatti namtichi ija hin qabne tokko kiiloomeetira 975 fiiguudhaan Giinesbuuk irratti galmaaheera. Godina Baalee aanaa Sawweenaa ganda Baalee Qaachinitti lukkuun takka fincaanuudhaan Giinesbuuk irratti galmooseera. Amma gara oduu bahar gamatti isin dabarsina biyya Yemen magaalaa Sanaa keessatti dargaggeessi umriin isaa waggaa 21 ta'e maanguddittii waggaa 224 takka jaalate fuudhuudhaan ijoollee lama irraa argate. Godina Harargee Lixaa aanaa Daaroo Labutti jaarsi umriin isaa waggaa 94 ta'e kan ilkaan hin qabne tokko daabboo torbaan lafa taa'e muraa torba dhugaatii malee fixateera kan jedhu oolmaa keenya kaarraati. Ani oduu waliin Muhammad Amaan magaalaa Taalurra. Eki ammoo akka gara taphaa tokkotti tarraa maqaan kee eenyu Dammara. Eessa jiraata abboo Danqara. Maal soorattare Hansara. Obboleessi kee maqaan eenyu Azmara. Obboleessi kee maqaan eenyu Miliqa. Abbee maal jibbare Liqa. Eessa jiraata Daboob Afrikaa. Haati si himan Akkoo. Haatee maqaan eenyu Makkoo. Maal jibbitarree Rakkoo. Maalitti waa harattan Girgira. Maaliin waa qabattan qarmaa Misira. Eessuma kee maqaan eenyu Kestira. Jaartii isaa maqaan eenyu Timira. Lukkee eessatti gaadhite Eertira. Adaadate maqaan eenyu Sa'aada. Harree akkam qabdi Malaata. Eessa jiraatti Kaanaada. Durba akkam jaalattu Fokkattu. Jaartii kee maqaan eenyu Jarjartu. Ijoollee akkamirraa argatte Waayyartu. Abbee eessa jira Jaamaa'ika. Haatee hoo Ameerika. Obboleessi kee hoo Dabuub Afrikaa. Ati hoo Antartika. Maal soddaan isin facaase Rabbika. Eenyu waliin oolta Biniis. Keessayyuu hoo Jaldees. Maal dhiigarree Fixees. Maal kaa'attan Oda. Maal soorattarree Oda. Sanii miti hojiin kee maal Talaalaati. Eessuma kee maqaan eenyu Assannaati. Abbee ati ijoollee maal sii godhe Du'aayi. Maqaan kee eenyu Abdullaahi. Haatee hospitaalii adeemtu maaliif dhadhaati deebatte Jaahi. Maatii jibda abboo Wallaahi. Taa'aa keessaa kamtu nama miidha Dhikkiila. Namaa irra kaluun maal Hiila. Dhaloonni kee eessa Haliila.
haati maqaan hoo Jamiila. Maali tokko akka isni akka itti eelee sibiila haga isii asin dalaydu maal taphatta kubbaa miilaa taphattoota keessaa eenyu jaalatta Deevid Viila. Maal barachaa jirta Komaandoo. Harreen maal udaanti Kaandoo. Taphattoota keessaa kaabdee dhalte eenyu Looraandoo.